gap. Kajelcha, but Gracier, what a run! This is unbelievable. Gracier from Kajelcha. Shampiyona atileetiksii addunyaa Jaappaan Tookiyootti dorgomaa jiruun fiigicha meetira 10,000 dhiiraa fi maaraatoonii dubaraan Itoophiyaan meedaaliyaa meetii argatte. Morkii fiigicha meetira 10,000 dhiiraatiin atileet Yoomiif Qajeelchaa meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf argamsiise. Shaampiyooniin yeroo sadii Jooshuwaa Chepteegaa dhabamuu isaatiin atileetii haarawaa shaampiyoonii ta'uuf morkii eegamaa ture. Kanaan Yoomiif Qajeelchaa dabalatee atileetonni Itoophiyaa Barrii Waragaawuu fi Salamoon Baaraggaa turmaate. Fiigicha kanaan Yoomiif Qajeelchaa morkii cimaa taasisuudhaan hanga marsaa xumuraatti dursaa turus meetirri 50 yeroo afuutti kenne. Atileetiin Firaansi Jimmy Graser Yoomiif Qajeelchaa bira darbuudhaan daqiiqaa 28 sekondii 55 maayikiroo sekondii 77 xumuruudhaan meedaaliyaa warqii fudhate. Yoomiif Qajeelchaa maayikiroo sekondiin caalamee lammaffaa bahe. Bara 2019 shaampiyoona addunyaa Doohaatti dorgommiin fageenya kanaan meetii kan argate Yoomiif Qajeelchaa yeroo lammaffaaf shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin meetira 10,000 meetii argachuu isaati. Atileet Salamoon Baaraggaa Jaappaan yoo gulabu injifannoof kan eegamaa ture Barrii Waragaawii sadarkaa 12ffaan xumure. From Tokyo 2021 is going to dominate once again and take the headlines and gold. The world champion is Perez Jepchirchir. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa kanaan maaraatoonii dubartootaatiin Tigistaa Saffaa daqiiqaa xumuraa irratti caalamtee meedaaliyaa meetii Itoophiyaaf argamsiiste. Fiigicha kiiloomeetira 42.195 morkii cimaa keessummeessi maaraatoonii dubartootaatiin atileetonni Itoophiyaa Tigistaa Saffaa, Suutumee Asaffaa fi Tigist Katamaa hirmaataniiti turani. Ilmaamni injifannoo atileetota Itoophiyaatiif kennameetii ture. Atileetonni cicimoon addunyaa lama atileetii addunyaa kan dubartootaa qofa Tigistaa Saffaa fi shaampiyooniin olompikii Tookiyoo Perez Jepchirchir kiiloomeetira 30 waliin morkataatii turani. Atileetonni lamaan gara xumuraa irratti ga'uudhaan isteediyeemii biyyaalessa Jaappaan yoo seenan walitti dhiyaachuudhaan fiigaa turanis Tigistaa Saffaa dursaatii turte. Eenyutu injifata kan jedhus hawwiidhaan eeggamaa ture. Meetirri 100 yeroo afuutti olompikii Tookiyoo 2021 meedaaliyaa warqii kan argatte Jepchirchir Tigistaa Saffaa irraa dursa fudhatte. Morkicha sa'aatii 2 daqiiqaa 24 sekondii 48 mo'achuudhaan shaampiyoonii addunyaa taate. Tigistaa Saffaa sekondii 2 caalamtee sa'aatii 2 daqiiqaa 24 sekondii 45 lammaffaa baate. Atileetiin Yuuraagaay Juuliyaan Paaterniyaan sadaffaan golabde. Shaampiyooniin maaraatoonii Tookiyoo bara 2024 fi 2025 Suutumee Asaffaa 22ffaan yoo golabdu Tigist Katamaa dorgommicha xumurre. Ni injifadha jedhee hin eegne ture kan jette Jepchirchir humna fixadheen ture. Erga isteediyeemii seeneen booda deeggarsa deeggartootaatiin jajjabaadhe. Meetirii 100 yeroo afuutti humna dabaladhe jette. Tigist Asaffaa gama isheetiin haala ulfaataa keessatti qophaa'aa turuu ibsuudhaan erga maaraatoonii Londaniin riikardii fooyyesseen booda yeroo dheeraadhaaf boqonnarra ture. Meedaaliyaa meetii argachuun xumuruu kootiin gammadeera jette. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa maaraatoonii dubartootaatiin Itoophiyaan seenaa gaarii biyya qabdudha. Budaapestitti Amaanuu Barisoo Yuujiinitti Goyitoon Gabrasillaasee warqii argataniiti turani. Bara 2015 immoo Maaree Dibaabaa Beejingitti meedaaliyaa warqii Itoophiyaaf argamsiiste. Amma Tigist Asaffaa meedaaliyaa meetii argatte. The world champion is Perez Jepchirchir. Ethiopia takes second with Shaampiyoona atileetiksii addunyaa Tookiyootti dorgomaa jiruun maaraatoonii dhiiraan atileetiin Taanzaaniyaa Alfoonsoo Feeliks Simboo injifatu. Atileetonni Itoophiyaa dorgommicha adda kutan. Gufachiisa meetira 3,000 dubaraan Loomii Mul'ataaf Simboo Alamaayyoo xumuraaf gahanii jiru. Abdurrahmaan Amin. With every single stride, Simboo on the line. Mayweather just got there. Wow! Olma guyyaa lammaffaa dorgommichaan kaleessa dorgommiilee hedduun goolabamaniiru. Maaraatoonii dhiiraa kaleessa halkan fiigamiin atileetiin Jarmanii Pheexroos Amanaal shaampiyoonummaaf dhiyaatee dhumarratti humna dhabuun lammaffaa bahe. Dorgommicha atileetonni 90 fiigicha eegalanis sababa ho'a cimaa Tookiyoo tureen atileetota 66 qofatu fageenya kiiloomeetira 42.195 kana fiiguun xumure. Atileetota 24 dorgommicha adda kutanii bahan keessaa atileetonni Itoophiyaa irraa hirmaatan sadanuu Dirribaa Tasfaayee, Galataa Dheeressaa fi Takkalaa Taaddasaa fageenyicha osoo hin xumurin warreen hafanidha. Lammiin Taanzaaniyaa Fileeks Simbuu baaka'uun yeroo xumuraaf dhiyaatetti saffisa isaa dabalee lammii Jarmanii irraa aanuun tokkoffaa bahe. Simbuun fageenyicha sa'aatii 2 daqiiqaa 9 fi sekondii 48 fiiguun yoo injifatu, lammiin Jarmanii Pheexroos sa'aatii wal fakkaataa fiigee maayikiroo sekondiin caalamuun lammaffaa bahe. Sa'aatiin kun Fileeks Simbuuf sa'aatii fooyya'aa bara kana keessa fiigi ta'uun galmaa'eefi. Tanzaaniyaan meedaaliyaa warqee tokko qofa argachuu isheetiin amma sadarkaa afuraffaa irratti argamti. Lammiin Itaalii Eliyaas Awoonii sa'aatii 2 daqiiqaa 9 fi sekondii 53 sadaffaa bahuun meedaaliyaa naasa biyya isaaf argamsiiseera. Gulaalli gufachiisa meetira 3,000 dubaraan atileetonni Itoophiyaa lama Simboo Alamaayyoo fi Loomii Mul'ataa marsaa itti aanuuf darbuu isaanii baraniiru. Alamnatu Waalaa ammoo dorgommicha osoo hin xumurin adda kutte. Simboo Alamaayyoo fi Loomii Mul'ataa ramaddii isaanii irraa sadaffaa bahuun marsaa itti
itti darbanii fageenya kanaan atileetonni Ugaandaa fi Keeniyaa shaampiyoonummaaf eeggamu. Thompson's in the driving seat here, but watch Seville on the near side. It's ever so close. Seville from Thompson. Lyles at last is beaten. Fageenya gabaabaa meetira 100 dhiiraan atileetiin Boosiwaanaa Litsaayil Teeboogoo osoo shaampiyoonummaaf eeggamuu dursee eegaluu isaatiin dorgommicha irraa adabbiin ari'ame. Fageenya kanaan atileetonni Jamaayikaa Obliik Seevilii fi Kishaanii Toompisan tokkoffaa fi lammaffaa bahuun yoo xumuran, Seevil erga Yuuseen Booltii waggaa 10 duraa shaampiyoonii ta'ee meedaaliyaa warqee jalqabaa gara biyya isaa deebisuu isaati. Yuuseen Booltis isteediyeemii keessatti argamuun atileetiin biyya isaa seenaa isaa yeroo irra deebi'uu gammachuu isaa ibsateera. Lammiin Ameerikaa Nooleyis meedaaliyaa warqee osoo eeggamuu sadaffaa bahuun naasa argate. Meetira 100 dubaraan atileetiin odola xiqqoo Seent Luuyiyaan irraa hirmaatte shaampiyooniin olompikii Juuliyaan Alfiriid osoo hin eeggamin atileetota birootiin caalamuun sadaffaa baate. Lammiin Ameerikaa Jafarsan Wuudan tokkoffaa bahuun meedaaliyaa warqee yoo argattu fageenya kanaan riikardii shaampiyoonii atileetiksii kana dura qabames fooyyessite. Dabalataan Jafarsan Wuudan seenaa keessatti atileetii saffistuu addunyaa afuraffaa ta'uun galmoofte. Tiinaa Kilaayitan Jamaayikaa irraa lammaffaadha. Fageenya gabaabaan seenaa hedduu hojjechaa kan turan lammiileen Jamaayikaa Shaarikaa Jaaksanii fi Sheelaanaa Fireezar hin milkoofne. Darbannaa beeddee dubaraan ammoo Vaaraan Almaan USA irraa tokkoffaa bahuun meedaaliyaa warqee argatte. In fourth, but the headlines belong to Melissa Jefferson Wood, and they have all season. She was magnificent. ammallee oduudhuma shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti xiyyeeffatan isin biraan geenya. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa dorgommii xumuraa gufachiisa meetira 3,000 morkiin Lammeechaa Girmaa fi Soofiyaan Elbaakaalii godhan har'an eegama. Lammeechaa meedaaliyaa warqee jalqabaa Elbaakaaliin haatriikii hojjechuuf sa'aatii 9:55 wal beellamatanii jiru. Girmaa Bayyana. He's coming. What a race. What heart. Oh my goodness me. So close. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa sanbata Jaapaan Tookiyootti galeen Itoophiyaan dorgommiiwwan fageenya dheeraa meedaaliyaa warqii ittiin eeggaa turteen milkaa'uu baattus har'a Lammeechaa Girmaa ofiifis ta'ee biyya isaatiif seenaa hojjetaaf eegama. Dorgommiin xumuraa gufachiisa meetira 3,000 har'a guyyaa sa'aatii 9:55 irraa eegaluun morkii Lammeechaa Girmaa fi Soofiyaan Elbaakaaleeti. Shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin bara 2019 Dohaatti Kipruutom, 2022 Oreeganii fi 2023 Budaapeshtitti Soofiyaan Elbaakaaleetti aanuudhaan meedaaliyaa meetii 3 Itoophiyaaf kan argamsiise Lammeechaa Girmaa har'a warqiidhaaf eegama. Lammeechaan olompikii Tookiyoonis Soofiyaan Elbaakaaleetiin caalamuudhaan meedaaliyaa meetii yoo argatu olompikii fi shaampiyoona addunyaatiin meedaaliyaa meetii afuraffaa biyya isaatiif argamsiisu isaati. Supreme once more, and it's yet another runner-up finish for the Silverman. Shaampiyoona kanaan dorgommii gulaaleen kufee ka'uudhaan sadarkaa lammaffaan xumuraaf kan ga'e Lammeechaa Girmaa taatee olompikii Paarisiin isa mudatee fi meedaaliyaa warqii waggoottan afran darban Soofiyaan Elbaakaaleetiin irraa fudhatameef haaloo baachuuf ijoollee biyya isaa Saamu'eel Firoo fi Geetnat Waalee wajjin hojii gareen hojjetan ni eegama. Abbaan riikaardii addunyaa Lammeechaa Girmaa dorgommii Diamond League Paarisiin daqiiqaa 8:07 fi maayikiroo sekondii duwwaa tokkoon goolabuun atileetota dorgommii kanarratti hirmaatan keessaa sa'aatii saffisaa 7ffaa bara kanaa ta'uudhaan yoo galmaa'u fi Elbaakaaliin Diamond League irraa baat biyya isaatti dorgommii sa'aatii daqiiqaa 8 fi maayikiroo sekondii 70 xumuruudhaan sa'aatii saffisaa bara kanaatiin sadarkaa tokkoffaarra jira. Kanaaf morkii irraa kanaan Lammeechaan meedaaliyaa meetii gara warqiitti guddisuuf Elbaakaaliin ammoo shaampiyoona addunyaatiin meedaaliyaa warqee sadaffaa argatee haatriikii hojjechuudhaaf morkiin isaan godhan yaada qalbii jaallattoota atileetiksii gara Tookiyoo geesse. Soofiyaan Elbaakaali. The roar in this arena. Barakana gufachiisa meetira 3,000 Zuurikitti shaampiyoonii Diamond League kan ta'e lammiin Jarmanii Frederick Rupert sa'aatii saffisaa qabaachuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argamus atileetota tilmaama shaampiyoonummaa argatan keessaa tokkodha. Frederick Rupert erga Jarmaniin tokkummooftee atileetii jalqabaa fageenya kanaatiin biyyattiif meedaaliyaa argamsiise ta'uudhaaf murgata. Barakana sa'aatii saffisaa sadaffaa kan qabu lammiin Jaapaan Roojii Muiraan lammiilee biyya isaa istaadiyeemii biyyaalessaatti argamuun hamilee isaaf ta'aniin deeggaramee atileetii fageenya kanaan Jaapaaniif meedaaliyaa argamsiise ta'uudhaaf onnee guutuudhaan morkata. Dorgommii kanaan milkii guddaa shaampiyoona addunyaa fi olompikiidhaan gonfatteen dorgommii aadaa isaaniitti kan jedhameef biyyi baha Afrikaa Keeniyaan
shaampiyoonaa lamaan darban booda meedaaliyaa warqii aadeeffattetti deebi'uudhaaf dargaggeessa umurii 17 Edmund Seremitti abdatte. Erga dorgommiin gufachiisaa meetira 3,000 bara 1983 shaampiyoonaa atileetiksii addunyaatti dabalame Keeniyaan dorgommii kanaan qofa meedaaliyaa 32 argatte keessaa 13 warqiidha. Kunis ta'e garuu Keeniyaan shaampiyoonaa lamaan darbaniin meedaaliyaa naasaa tokko qofa argatte. Obboleessa Amos Serem kan ta'e Edmund Serem bara kana sa'aatii saffisaan sadarkaa afuraffaa irratti argamu har'a abdii Keeniyaati. Morkii har'aa kanaan Lammeechaa Girmaa abjuusaa waggoota 6 darbanii milkeessuuf Soofiyaan Elbaakaalii haatirikii hojjechuuf Edmund Serem Keeniyaa gara kabaja isheetti deebisuudhaaf Frederick Rupert Jarmanii tokkummooftetti warqii hidhuudhaaf har'a guyyaa sa'a 9:55 irraa eegaluun morkatu. He's closing, he's coming, what a race, what heart, oh my goodness me, so close. Premier League England derbii Manchuaniin Itaaliitti Manchester Cityin Manchester United injifate Liverpool injifannoodhaan dhibbeettaa dhibbaan fullee jira Handannat Birhaanu. Everything else takes a back seat. The derby. Darbiin Manchuan marsaa 197ffaan kaleessaa Itiyaaditti Manchester City fi Manchester United walitti fide injifannoo Manchester City goolii 3-0dhaan goolabame. Tapha leenjisaan seena qabeessi Manchester United Sir Alex Ferguson dirreetti argamuun daawwatan kanaan United masaanuusaa dandamachuun itti ulfaate. Tapha Manchester United mogoleen bu'e kanaan Pep Guardiola taphattoonni fi deeggartoonni Manchester City masaanuusaan irratti olaantummaa fudhachuudhaan shubbisanii. Manchester Cityin daqiiqaa 18ffaarratti kubbaa Jeremy Dokuun taphattoota sarara ittisaa Manchester United unkuruun mijeessee Phil Foden galchuun dursaa boqonnaa bahanii. Sochii taphaa boqonnaadhaan dura ture kanaan jalqabarraa bara kana Premier Leaguein Manchester United kan tajaajilee Benjamin Sheshko dabalatee yaaliiwwan taphattoonni Manchester United yaalan Gianluigi Donnarummaan qoluun jalqabbiin deeggartoota City abdachiise. Boqonnaan deebii tasgabbii fi ofii tamanummaa guutuun kan deebi'e Green Pep Guardiola Manchester Cityin gooliiwwan lama Erling Haaland daqiiqaa 53ffaa fi 68ffaarratti galcheen irra aane. Phil Foden baay'ina goolii darbii Manchuaniin Premier Leaguein Manchester United irratti galchee 7 yoo gaatu Sergio Agueroodhaan qofa caalama. Erling Haaland ammoo gooliiwwan 11 Manchester United irratti dorgommiilee hundaan galche. Is in and he scores, and that's the double of the lead that Manchester City craved. The Citizens Manchester Cityin taphoota lamaan darban Tottenham fi Brighton mo'amuun dhibbaa keessa turus kaleessa masaanuusaa yeroo hundaa mo'oon tiraakii injifannootti deebi'e. Yeroo maraa morkiin Manchester United waliin taasisnuu ulfaatadha kan jedhan Pep Guardiolaan tapha kanaan mirri taphattoota koo adda ture qabxii galmaa'eenis booneera jedhanii. Tapha torbee jalqabaan Arsenaaliin mo'amuun liigicha kan eegale Manchester United barichaan taphoota lama yoo injifatamu tapha kaleessaa kanaan daqiiqaa 80ffaarratti deeggartoonni dirree gallakkisuun bahanii. Deeggartoota kilabichaati ol anatu miidhamaatiin jira kan jedhan leenjisaan Manchester United Ruben Amorim tooftaa taphaakoo hin jijjiiru karoorri keenya kan yeroo dheeratti jedhanii. Egaa Ruben Amorim Manchester United leenjisuu eegalanii baatiin 10 guutee jira. Taphoota Premier League 8 qofa yoo injifatu sana keessaa walakkaan kilaboota Championship irraa guddataniini. Amorim eega Old Trafford kaanii kilabichi paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 baasus mallattoo fooyya'insaa garuu mul'isaatiin hin jiru. Bara darbee sadarkaa 15ffaan kan xumure The Red Devils Manchester United bara kanas mallattoo liigicha keessa isa tursiisu agarsiisaa jiru. Sadarkaa 14ffaarra taa'e. Salah, Liverpool, top of the Premier League, 4 games played, 4 games won. Kaleessuma shaampiyooniin liigichaa Liverpool gara Turf Moor imaluun goolii daqiiqaan idilee xumuramee daqiiqaa dabalataa kenname keessatti Mo Salaan rukutaa peenaalitiin galcheen injifannoon fulla'e. Liverpool tapha kanaan qormaanni cimaan isa mudatus obsaan hanga daqiiqaa xumuraa morkachuun injifannoo boonsaa galmeessise. Barnileen taphattoota sarara fuulduraa Liverpool dhaabuun yaalii goolii hedduu qolaatiin turus dhumarratti Liverpool goolii Mohamed Salaan peenaalitiin galcheen injifate. Liverpool
Liverpool taphoota liigichaa arfanuu injifachuun dhibbeentaa dhibba injifannoon yoo fuula'u gooliiwwan injifannoo taphoota arfaniitu daqiiqaa 83ffaan booda galcheeti. Arne Slot paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 25 kan mallatteessifatan Alexander Isak sababa ga'umsa qaamaa isaatiin deebineef garee isaanii keessatti naammanne. Liverpool roobii dhufu Atletico Madrid waliin taphachuun morkii Champions League kilaboota Awuroopaas eegala. Salah, Liverpool, top of the Premier League, 4 games played, 4 games won. Taphoota intarnaashinalaan booda haala kanaan injifachuu keenyatti gammanneerra jedhe leenjisaan Arsenaal Maayikel Arteetaan. Pirimeer Liigii Ingilaand taphoota sanbataatiin Arsenaal, Tootanham, Niwukaastil yoo injifatan Chelsean daqiiqaa xumuraa irratti goolii keessummeessuun qixa bahe. Abbabaa Alamayyoo. Gyökeres has 2 goals so far. 15-year-old Max Dauman, one of 3 teenagers. Taphattoonni haaraa Martin Zubimendi, Noni Madueke fi Eberiche Eze ga'umsa gaarii mul'isaniin Arsenaal dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Nottingham Forest goolii 3-0 injifate. Leenjisaan duraanii Tottenham Ange Postecoglou tapha isaanii jalqabaa Nottingham Forest dursuun mo'amuun eegalan. Taphichaan Arsenaal jalqabarraa eegaluun olaantummaa taphaa fi kubbaa gara goolitti yaaluun caalmaa fudhateera. Arsenaal rukuttaa rogaa adabbii fi sochii taphaan goolii galchuuf irra deddeebiin goolii eegaa Nottingham Forest qoraa ture. Maduekeen rukuttaa rogaa haalaan taphattoota Arsenaaliif dhiitaa ture. Daqiiqaa 32ffaatti Martin Zubimendi sirra penaltiin ala goolii hawwattuu galchuun Arsenaal dursa qabachiise. Zubimendiin goolii isaa jalqabaa Arsenaaliif galche. Taphni boqonnaa deebi'ee galee turtii sekoondii 47 booda Victor Gyökeres kubbaa Eberiche Eze mijeesseef galchuun dursummaa Arsenaal gara goolii 2-0tti bal'ise. Gyökeres Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphoota 4 goolii 3 Arsenaaliif galche. Daqiiqaa 79ffaatti Martin Zubimendi kubbaa Leandro Trossard qilleensarra dabarsee kenneef addaan itti bu'uun goolii 3ffaa Arsenaal galchuun taphichis goolii 3-0 xumurame. Zubimendiin bara darbe La Liga Spainin taphoota 36 goolii 2 qofa Real Sociedadiif galche. Sanbata garuu tapha tokkoon goolii 2 Arsenaaliif galche. Seenaa kubbaa miilaa isaatiin yeroo jalqabaattiif tapha tokkoon goolii 2 galche. Arsenaal Pirimeer Liigii Ingilaand bara kanaan taphoota 4 keessaa 3 gooliin irratti hin galle. Goolii eegaan Arsenaal David Rayaan dorgommii hundaanuu tapha 100ffaa Zagganarsiif taphate. Kana keessaa 42 gooliin osoo irratti hin galiin dirreedhaa bahe. Taphoota intarnaashinaalaa booda ga'umsa gaarii mul'isuu keenyatti gammadeera kan jedhe leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan goolii 3-0 injifachuu fi gooliin osoo irratti hin galiin bahuun taphattaanuuf murteessaadha jedhe. Arsenaal Champions League Awurooppaan boru Atletic Bilbao waliin taphachuun dilbata dhufu torbee 5ffaa Pirimeer Liigii Ingilaandiin Manchester City irraa qormaata cimaatu isa eeggata. Qabxiin galmaa'ee bu'aan isaa kan abdii nama kutachiisudha. Morkataan keenya garuu kilaba cimaa shaampiyoonii ta'uu danda'udha jedhan leenjisaan Nottingham Forest Ange Postecoglou. Sanbatuma Chelsean sa'aatiin idilee xumuramee daqiiqaa qisaasee keessatti goolii irratti galleen 2 qixa bahe. Kevin Schade daqiiqaa 35ffaatti Brentfordiif goolii galche. Boqonnaa deebii Cole Palmer jijjiiramee seenuun turtii daqiiqaa 5 booda Chelseaf goolii qixxeessitu galche. Taphichi xumuramuuf daqiiqaan 5 yoo hafu Moises Caicedo goolii Chelsean 2-1 ittiin dursu galche. Sa'aatiin idilee xumuramee daqiiqaa qisaasee 93ffaatti Fabio Carvalho goolii galchuun kilaboonni lamaan 2 qixa bahan. Brentford Premier League England bara darbeen darbannaa harkaarraa goolii 6 kilaboota irratti galchuun kan isaan gituun jiru. Sanbata darbees goolii qixxeessitu Chelsea irratti kan galchee kubbaa darbannaa harkaarraa argameeni. Chelsean taphoota 4 morkateen 2 injifachuun 2 qixa bahe. Tapha biraatiin Tottenham dirree ofiinala goolii Pape Matsar, Lucas Verguale fi Miki Van de Ven galchaniin 3-0 West Ham United injifate. Gama West Ham United daqiiqaa 54ffaatti Thomas Suchek balleessaa cimaa taphataa Tottenham Joao Palhinha irratti raawwateen kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahe. St James Parkitti Newcastle United goolii Nick Voltemad galcheen 1-0 Wolves injifate. Voltemad taphasaa jalqabaan goolii galchuun milkiin eegale. Sanbatuma Bournemouth goolii 2-1 Brighton Fulham 1-0 Leeds United injifataniiru. Taphni Crystal Palace fi Sunderland Everton fi Aston Villa goolii malee xumurame. Aston Villaan taphoota 4 keessaa 2 mo'amee 2 qixa bahuun ammaaf qabxii 2 19
torbaadha. Pirimeer Liigii Ingilaand bara kanaan kilabiin hangammaatti taphoota afuriin goolii osoo hin galchiin imalaa jiru Aston Villaadha. Bergwijn 2-0. One long ball for Tufneeti jirra dhaggeeffattoota keenya Laaligaa Speen Baarseloonaan goolii walakkaa darzanaa galchuun Vaalenshiyaa mo'ate. Real Madrid Jaavi Alonso leenjaa Laaligaan osoo hin mo'amin imalaa jira. Abubakar Abdullah. La Liga Spain Barcelona stadiyeemiin isaanii kaamp qaqqabuu dhabuu isaatiin stadiyeemii garee Baankiruuf kan deeggartoota 6,000 qofa qabatutti Vaalenshiyaa simachuun torbee afuraffaa liigichaatiin gara injifannootti deebi'eera. Taphattoonni 3 goolii 2-2 tapha irratti galchaniin Barcelonaan 6-0dhaan Vaalenshiyaa injifate. Lamine Yamal sababa miidhamaatiin kaleessa hin taphanne. Iddoo lakkoofsa 10 kan taphatu Fermin Lopez goolii 2 galchuun yeroo gaarii dabarse. Jijjiiramanii kan seenan Rafinha fi Lewandowskinis gooliiwwan 2-2 kilaba Kaataalaniif galchaniiru. Ergisaan Barcelonaaf taphachaa kan jiru Marcus Rashford jalqabarraa eegalee tapha lammaffaa isaa yoo taphatu goolii Rafinhaan galchee mijeesseera. Kilabichi tapha La Ligaa darbe Rayo Vallecano waliin tokko qixxaan erga baheen booda gara injifannootti deebi'uun garaagarummaa Real Madrid waliin qabus gara qabxii lamaatti dhiphise. Leenjisaan Barcelona Hansi Flick ka'umsa dirree irratti taphattoonni isaanii mul'isaniin gammaduu dubbatanii torbee lamaan dura Rayo Vallecano waliin qixxaan bahuu isaaniitiin kan dallanan Hansi Flick kaleessa haalli kubbaatti waliif dabarsaa turan gaarii ta'uu fi haaluma kanaan itti fufuu akka qaban dubbatanii. Fermin Lopez ka'umsa gaarii mul'isuun tarkaanfii gaariidha kan jedhan leenjisichi wanti isarraa barbaadu kana ofitti amanummaa yoo qabaate inni taphataa cimaa ni ta'a jedhani. Kaleessuma Osaasunan 2-0dhaan Rayo Vallecano mo'ate. Celta Vigoon Girona waliin tokko qixxaan yoo bahu Levanteen Real Betis waliin 2 qixxaan xumure. And he's given the ball away here to Kylian Mbappe. That is not a good move. Mbappe through on goal. And you know how that ends. Sanbata Real Madrid barana jalqabbii gaarii isaatti fufuun leenjisaa Jaavi Alonso jalatti milkaa'aa jira. Kilabichi ganna darbe Euro miliyoona 170 taphattoota haarawaa bitateen garee ofii cimsuudhaan barana fooyya'insa mul'isaa jira. Kilabichi sanbata gara San Mames imaluudhaan taphattoota 10 taphachaa turus 2-1 Real Sociedad mo'achuun injifannoo isaatti fufeera. Kylian Mbappeen daqiiqaa 12ffaatti goolii galcheen Madrid dursa qabsiise. Daqiiqaa 32ffaatti Dean Henderson kaardii diimaan dirree bahuu isaatiin Los Blancos daqiiqaa 58f taphattoota 10 taphachaa ture. Los Arda Guler goolii lamaffaa kilabichaaf dabaleen Madrid 2-1 akka injifatuuf gargaareera. Mikel Oyarzabal goolii takkitti penaaltiin kilaba Sergio Francisco leenjuu Real Sociedadiif galcheera. Atletico Madrid immoo Villarreal simatee gooliiwwan Pablo Barrios fi Nicolas Gonzalez galchaniin 2-0dhaan mo'ate. Gareen Diego Simeone bara kana injifannoo jalqabaa galmeessuu isaatiin Getafe 2-1 Oviedo yoo injifatu Alaves dirreen alatti 1-0dhaan Athletic Bilbao mo'ate. Sereetli kaleessa taphatameen Roomaan yoo mo'amu AC Milaan injifate. Sanbata Juventus fi Naappoliin morkattoota isaanii mo'ataniiru. Torbee sadaffaa kaleessa AC Milaan goolii 1-0 Bologna injifateera. Roomaan dirree isaa irratti Torinoodhaan mo'ame. AC Milaan goolii Luka Modric galcheen 1-0dhaan Bologna mo'ate. Taphoota 3 jalqabaa kan injifate Roomaan kaleessa Torino simatee goolii 1-0dhaan mo'ame. Torinof Giovanni Simone goolii injifannoo taphataa galcheedha. Kaleessuma Atalantaan goolii 4-1 Liiche. Sassuoloon Lazio Udinezeen Pisa qabxii ol fakkaataa goolii 1-0dhaan injifatanii jiru. Sereetli kanaan sanbata Juventus galchii 4-3 Inter Milan Napoliin goolii 3-1 Fiorentina injifataniiru. Alianzitti Inter kan simate Juventus goolii Lord Kelly, Kenan Yildiz, Kefran Turami fi Adazik galchaniin mo'ate. Goolii injifatamurraa Inter hin baraarin Chanagulu fi Turam galchanii jiru. Sanbatuma shaampiyoonneetti Napoliin goolii 3-1 Fiorentina injifate. Napoliif Di Bruyne'n penaltiidhaan Hoylund fi Bukeemaan taphaan goolii injifannoo galchanii jiru. Naapoli fi Juventus taphoota baniisaa 3 injifachuun liigichaa qabxii 9 dursuu irratti argamu. Bundesliga Germaniin Bayern Munich Hamburg Borussia Dortmund Hedenheim mo'ataniiru. Bundesliga German torbee sadaffaan kaleessa Borussia Mönchengladbach dirree isaa irratti goolii 4-0dhaan Werder Bremeniin mo'ame. Saint Paul goolii 2-1 Augsburg injifate. Sanbata Bayern Munich goolii 5-1 Hamburg Borussia Dortmund 2-0 Hedenheim injifatanii jiru.
Bayern Munich taphoota baniinsaa sadeen injifatu goolii 14 galchee goolii 2 qofa keessummeesse. Gareen Vincent Kompany leenjuu Munich goolii Serge Gnabry, Pavlovic fi Diaz tokko tokko Harry Kane penaltii fi taphaan goolii 2 galcheen galchii 5-0dhaan Hamburg injifate. Sanbatuma Borussia Dortmund goolii Serhou Guirassy fi Maxime Berg galchanii 2-0dhaan Hedenii mo'ate. Taphoota birootiin sanbata RB Leipzig goolii 1-0 Mainz, Freiburg galchii 3-1 Stuttgart, Hoffenheim 4-2 Union Berlin mo'ataniiru. Ligicha Bayern Munich taphoota 3 jalqabaa injifateera. Borussia Dortmund fi Cologne akkasumas Saint Paul tapha 2-2 injifachuudhaan qabxii 3 hanqatanii sadarkaa lammaffaa afuraffaa jiru qabataniiru.